Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu, Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyataa duraa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtuu qopheessitoota dhaddacha jaalalaa. Ani maqaan kiyyaa Abdii Hassan jedhama. Iyyannoo kiyyaaf akka deebii qubsaanaaf kennitan abdiin qaba. Ani haadha warraa koo baay'een ishee jaaladha. Isheenis na jaalatti. Yeroo hunda ganamaas ta'ee galgala yeroon dalagaarraa gara manaa deebi'u fuula bareedaa kan haalaan irraa gammaduun na simatti. An bakka dalagaatii isaa dalagaa koo yeroon fixadhu galee isii arguuf baay'een ariifadha. Ijoollee tiyyaas haala gaariin naaf kunuunsiti. Maatii kootiifis kabajaa guddaa qabdi. Ollaa fi hiriyoottan koo hunda naaf kabajji. An hojii ishii hundatti gammachuun qaba. Garuu bakka itti waliif hin galleetu jira. Sunis yeroon bakka fageenyaas ta'ee bakka dhiyoo dhaqee manatti deebi'u bilbila koo sakattaati. An bilbila koo itti kennuun fedhu. Yoon itti kennees lakkoofsa isheen hin beekne hidheen itti kenna. Guyyaa tokko ati bilbila koo maaf shakkitaa jedhees aappilikeeshina fayyadamu hunda maqaa namootaa fi namaan itti dubbataa jiru ittan agarsiisa. Garuu isheen hin amantu. An bilbila koo irratti dubartootaan hin dubbadhu. Isheen waan ani dubartoota biroo waliin hariiroo qabu seeti. Wanni an dhoksuufis odeeffannoo adda addaa iccitii nama waliin waan hin qabuuf waan isii hin barbaachifne. Wanti kun jaalala keenya wayii miidhaa jedheen sodaadha. Dhaddacha jaalalaa kanarratti maal naan jettu? Deebii isinirraa eeggadhaa galatooma. Hayyee faree yaadoo qabattee dubbadhu. Akka nama nutti jaalaltiif toominaan tolti. Jaarsaaf jaartiin osoo waan takkallee wal dho'isuu baatanii na gammachiisa. Jarri lameen jiru addunyaa tanaa irratti waliif hirkoodha. Waliif amanamoo ta'uu qabu. Waliif amanamuutu irra gaarii. Jaarsaaf jaartiin amanamuu hundarraa dho'ifamuu wal garsiisanii osoo maqoon jidduu isaanii jiraachuu baate bareedanatti fakkaatanis. Garuutu wanti gariin kan maqoo dhuunfaa ta'us nama jira. Waan maqoo dhuunfaa ta'es waliif kabajuutu barbaachisa. Yeroo tokko iccitiidhaa yaanii haadha warraatitti himanii haati warraatiis iccitiidhaa jettee nama akka malee isitti dhiyaattutti waan akkasii himuutu malaa jechuudha. Kanaaf wanti takka iccitii jaamee wanti nama bira dhufee iccituma ta'ee yoo qabame gaarii ta'a. Nuti yaada keenya asumarratti gabaabsinee gama abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannoo lammaffaatti hufi. Iyyannoo lammaffaa ani iyyattuu maatu qaabaa jedhama. Namni an himachuuf deemu abbaa warraa kiyya kabajamaa maatu qaa'aa jedhamudha. Abbaa manaa kiyya haalaan jaaladha. Innis haalaan na jaalata. Anaa fi inni biyya Saawud Arabiyaa keessa iddoo adda addaa jiraanna. Yeroo hundaa telefoonumaan wal dubbisna. Garuu inni amala addaa tokko qaba. Waanuma xiqqoof bibba'ee dallana. Yeroo dallanu telefoona kiyyas na jalaan kaasu. Naafis hin bilbilu. Garuu akka na jaalatu hin beeka. Gama birootiin inni maatii kiyya hin fedhu. Ani immoo maatii isaa hundaa akka maatii kiyyaatti jaaladha. Waan hundaaf usee beeba'uun isaa kun yaaddoo guddaa natti tahee furmaata waan kanaa barbaaduuf gama dhaddacha kanaa dhufe. Murtee abbaa murtii irraa kennamu obsaan eeggadha. Hayyee Muhammad yaada qabdaa? Annaaf hin galle iyyannoon tun. Maaliif? Jaarsa kiyyoo hojii telefoonumaan wal argina jettee bara. Duuba maaltu siif hin galin? An barumsa fagootiin beeka malee bultii fagootan waan beeku. Hayi, ati waan addunyaan tun itti jirtu quban qabdu? Uummanni keenya kan biyya Arabaa jiru hedduun jiru akkanaa kana jiraataa bar. Namni biyya faranjiitis jaartii biyyatti fuudhee isii biyyatti dhiisee fi biyya faranjii jiraata. Kunoo ni beeytaami maaliif hin beeku jetta duuba? Hin beeku jechuun nama dhiba jechuu kiyya. Namni eega wal fuudhee booda adda fagaachuun ulfaata. Haaluma jiruutu tana nama muuda. Akkasii murtii gama sheekaa dabarsina moo iyyannoo biroo qabda? Hin qabu. Har'aaf kun ni gaha. Hayyee taate kabajamtoota hordoftoota keenya abbootiin dhimmaa hundi iyyannoo isaanii dhiyeeffatanii jiru. Dhaddachi irraa golabamee jira. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن لقفة تخيري له بك جرتن ندتي ربي خير خيس أول شيء سناب الشيء جارة قم سقنتا كيني سقنتا ددت جالة دبره ديبسان يوكاو مرتين فرماتا بإذن تبارك وتعالى تحديثا كتابا إلى اللتات تقرآن ربي تي حديث نبي كينياتين يالي قونو تاتي قافتان توقفا وانجو أني جارتين تي تأكناتي والجالان النكبج
waa hedduu dubbatee jechuudha. Rabbi si haadhiisu jenna. Rabboolii sana haa jaalachiisu jenna. Ta si jaalattu, ta ilmaan sii guddistu, ta urra kee sii kabaju. Jaartii haftee hin qabne san akkasumatti rabbi si haadhiisu jenna. Atilleen rabbi galatoonfatu hin irraanfatin. Namni rabbi ofii galatoonfate rabbiin isaaf dabala. Ammoo rakkina tokkootu jiraa jee. Rakkinni jiru telefoona sakattaatii. Shakkii qabdi jechuudha, waswaasa qabdi jechuudha. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam maal jedhan? Man istamaca ilaa hadiisi qawmin wahum lahu kaarihuun aw yafirruuna minhu subba fi udhunihi al'aanuk. Namni haasawa nama tokkoo dhageeffate, haasawa ummat tokko ka ummanni sun haasawa san akka inni dhageeffanne fedhan yookaa ka irraa baqatan ebalunun dhagayin je'anii ka inni ammoo jala deemee hatee dhageeffachuu haa ta'u dirqiin dhageeffachuu haa ta'u nama san duuba qixaaxni isaa adabbiin isaa rabbii guddaa biratti sibiila baysanii gurra isaatitti naqan. Subhaanallah. Amri laafaan seenaa. Telefoona namaa bantee laalin hin dhageeffatin mistira isaa barbaadde telefoona xalaftee hiitee waan namni haasa'u hin dhageeffatin. Hadiisa Nabi Muhammad kana hadiisa kanaan halaakamta. Murtiin dabartee jirti, murtiin nama gartee haasawa namaa dhageeffatu jechuudha. Hin dandeessu sibiila baysanii gurratti naquu. Hin dandeessu subhaanallah azaabni hamaadha. Naam. Hin xalafin hin dhageeffatin telefoona. Akkasumatti hin shakkin ammas. Waan qabatamaan argite qofa irratti shakkiin kee haa ta'u. Waan qabatamni biran jirre akkanumatti lafaa kaateen shakkiin. Inna dhanna akdhabu alhadiis jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Seeteedhaan deemuun kijibarraa irra guddaa kijibaati jedhe. Akdhab irra kijiba. Seetee ofirraa dhiisi. Obboleeysa islaamaa jaarsa dhiisi. Obboleeysa islaamaa tokko seetee ittiin badan. Waan dandeeyseen dubbii isaa, hujii isaa, ilaalcha isaa khayritti fassariifi. Akdhabu alhadiis. Na'am. Kijibarraa irra guddaa jee nabiin keenya dubbate jechuudha. Sirrii tiisuun barbaachisa ammas. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. سرين بايلم مستر بايلم قوتا بايلم نقافة ما تأجراج ربي سبحانه وتعالى. إيه بايلم أنا منديجي نقافة ما أجتشو. نعم كناف ريسا إسا إني تيفتشو رقبة إسينس جلابيكو بربادو هنقبدو ديرك أما ريسا يوكاو سر يوكا مستر وانجرامو teessuun isarratti jechuudha. Sirriin tee hidhiitee biran dabrinii jedhan duuba. Hidhiitee biran dabrin. Hidhiitee tanarraa ala baanaan kalaas kutte jechuudha. Gariin namaa mistira yookaan sirrii namaa hin himin jee nama jalaa hima. Ka inni itti himu sunilleen hin himinnaan jedhanii jedhee hima. Sunis hin himinnaan jedhanii jedhee hima. Hin himin je'atuma osoo himan addunyaa guutuu wal geessee jechuudha. Sirriin jabdu. إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت في أمانة نبي كنيا عليه الصلاة والسلام قربان هاسوا يوغا ما غمانا من الأجوه الدميسة نجلاني مني الأفدي ما أجيبر سن أمانة نجلاني مني إفديم هني من نمني قرين مسترنا ماهما قرين كما أفيه من نجلاني من جا كأتوك أبتشو دان ديس نمني سنسيك أبتا أتو ويلكان تيكال كاللون تيتوك أبتشو دابدي فرح دبرستهمتي أكمت نمني سنسيك أبتا akkamitti ammas nama san komatta maanaa dhoysuu dhabe jette maa of hin komanne atuuf dadhabde atuu qabachuu dadhabdee gadhiiste. Naam. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhan istaciinuu calaa qadaa'i ilxawaaiji bilkitmaan aw kamaa qaala alayhi salaatu wassalaam. Dhimma keeysan fixatu irratti dhoysuudhaan uf gargaaraa jedhe. Waa dhoyfachuudhaan maaliif? حديث برو كيستي شفتي نما نعماتك كأرجتي محسود أكن جنبنا عليه الصلاة والسلام نعماتك كنمني أرجتي أدويتو حاسدتو كنيما سما أرجتي جلوت البهايا
استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان جت لفظين تك نعم حاجوليت أمرة الرد لويس سودان في غرغارا مالف أدويتو أكاتي بكانين جين يقول أجيتو زمني أما كيس جركون زمن الكشف جدام زمن نبني وادو يفتشون دندين سبحان الله كجبه واهن دا أفج أسو يجو كواهن دا فيسبوك هنغاتو فيسبوك هو اتكاتب انته واهن دا كمالا لبتو يجو واهن دا مقال رأول فتشوه بربادو أيسان أمن أكنا أدوي جلا دين جلا باودن ديسري نعم قام قافي لما يستود هذا برا قافتها لما يساوان جو جارسكي جت فارسيته ركني سين الراهمتوني دلنا جت نجالة مونين بيكا جت ندلنا أما اللي أنا كينا فين كبجو نعم أنا كبجو أبون اتفقات ملي جال اللي إسا فيكي سندورة دبرسيني جرا قربان انت لقراتي سوداني جالته سبب سنيف سودان gosa guutuu jaalate san bira dabree saree gurraattii tabifa fireendi isaa qabdu jaalate tabifa gartee jaalallee isaa qabdu san jaalate jechuudha sun jaalala dhugaati namni yoo jaalala dhugaa nama jaalate warra waliin nama jaalata haadha abbaa waliin nama jaalata obboleeyyanii waliin nama jaalata kophaa nama san qofan jaalatu sun jaalala feeki tasi qofa jaaladhaadha sun haasir reefatu jaalala isaa dallansu wanni ammallee isin isarraa jibbite dallansuun nabiin keenya laa taqdob faraddada miraara hin dallanin akkana jedhe hin dallanin dallansuu namtu min madaakhili shayxaan jechuu jira ammas karaa shayxaan ittiin nama seenurraa takka isiin tun dallansuun tun jechuu min madaakhili shayxaan naam yoo ati aarte duruu dhufe shayxaantichi aarii san keessa akka dhiiga namaa gad dhangalaastuu barbaada akka dhiiga namaa jisitu akka arrabaan dubbattee waan badduu takka dubbattee gartee nama sanii wal murtu barguyyaa akkasii akkasinaan jeejee xinsoo yookaa jibbaa gadoo jabduu si qabatee jechuudha kanaaf aariin hin barbaachisu irra jabaan namaa الذي يملك نفسه عند الغضب نبي كينيا عليه الصلاة والسلام جبانا ما ترى يرو دبته جبانا ما جتون نما يرو دلني لبو فيك أبودا توجه ديرتنا ما يجو جبانا ما ساني قرين أريتنا درجة يوكا جبو متك لا لجرة ننار وانا كان ننار وانا كان ننار جاك أول جرة أرين خفة العقل الرادف تجان حفلنا عقلي الرادف تجان دوب أتي نما جباتو نبو غرسيسا يجو أتي لافا نما تو غرسيسا كان فالو تاكنا حالا كان أفراجي جرو برباچسا سغنتا كينيا كديبي ددچا أسمت دامنا هنگا سغنتا براتين ولت ديبنوتي نغيان أولانو بلا جنة جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء سجنتا حياة السلفين أم ولد ابنتي